Banyak terati. Itti guutee la kaciitu jira itti guuttadhee. Gurwalla. Allah. Yoo na nyaanne tanaaf wallahi tana jibbisiisu deerta waan hin nyaanne. Wallahi nyaadhee haqa qofa nyaadhee yoo ganama sa'aatii kanaan ka'e. Billaalee kanatti toleera bakka. Haadha nyaanne reen nyaanne. Ajaa'iba nyaanne. Hin gammanne reen gammanne. Hin gammanne reen gammanne. Hin bareedne ree maadaam sittiin akka bareeddee ta'e si billaalee. Dallee qabesi bareedaa tokko uffadhee bakki kun safara kenna beektaa? Safarri kenna baara gubbaadha. Dhallee deemee suuraa takka akkanatti taa'ee haa ka'uu jedhee uummanni Oromoo uummanni kenna akkuma wayinatti aaraa jedhee dhiise. Habibti. Har'a maalii si qalaba beektaa? Gabbaatee uffata saniin gabbaatee. Lafti dhiyeegaa? Ishi bakka boru haa ta'u. Gabbaatee asriidhaan yeroo dheeraa hin soo qabdu. Gabbaatee uffata bareedaa saniin suuraa dhaabbataa ta'a ajaa'ibaa. Haatee na ergita. Osoo poostiin goonee fi keeti ishi. Allah. Meekaappii dibadhee moo meekaappii malee? No meekaappii Habibti. No ati dhiyoo sana garuu meekaappii han dibadhe sana uummanni kenna qara. Wey. Sa'aatii 3 irra taa'ee barme. Wallahi dhiqachuu isaatiifu dhiqachuu itti dhiqadhu saamunaa gama kan fixe anaaf rabbii waliin beeka. Ansin dhiisu ulii meekaappii dibatteeshi. Narra taree waan meekaappii dhiyoo tana yaakii osoo anuuf jaji. Ani jaartii meekaappii dibattu qabbichi. No meekaappii malee hin ta'u akkasuma kan hin jedhin. Garuu hin jira meekaappii walii lama. Qabii tokko jira bara meekaappii qabii tokko jira beekte harma kan fuuldura tokko fuudhan dhiisan. Wayiitu irraa kaa'ila dibatte sirraan fakkaanne. Miila bakka xiqqoo mesii fuulli namaa kunoo wayi guutumaan guutuu qulqulluu ta'a. Bakka akkanuma fuulaan wal fakkeessitu xiqqoo isii akkana goggootu jira paawudarii ma xiqqoo isii ofiin tuttuutu. Yaa akhi jettaa garuu afaan Harargee barattee akkamsi. Maal jedhe? Yaa akhi jettaa afaan Harargee barattee yaa akhi. Boolu wallahi akkas jedhe. شوف تربيتك لا الكون قدي سكيتي وين يا أخي بنتو يني والله صوتي يا دين جري رجيته يا ربي نسينا جرا لكوني كيسن ما شاء الله قول ما شاء الله فاني نفوطة قول ما شاء الله يا سلام عليك فاني نفوطة لا ماري فاني نفوطة على أنا برنامج في أفان كاجرو كلبي Asootiyaadin jedhe wallahi gul maashaallah hamzaa gul maashaallah naa jedhe waa baay'ee namni osoo maashaallah naan jedhin irra tareetiin hin dhabe. Maashaallah asii jeera garuu. Yaa jedhe. Tanta maali jedhe wallahi asootiyaadin jedhe. Allah bakka barataa galaa jira. Akkam jirtan aboo nagaa fayyaadha. Rakkoo kee barsiitu. Situ bar akka warra keessanii baay'ee naasoyne. Ani kasee bayyachuun loqoda kana kun hunda naasaatee hunda wajjacabsaa miti achumaan xiqqisha feenya kanaaf. Yeroo akka ati gizee ati haasoitu akka keetitti siyaasaa si hojjaasaa. Gizeen ijoollee teenya hojjaasu akka ijoollee teenyaatti haasa. Saniif hagana hundatti fudhatamuu didee. Akka keenyatti naan godhin. Ani laal loqoda keessan irraa caala ani barachuu barbaada dhugaa dubbachuudhaan. Durumarraa jaaladhaan biyyuu mo'ita jiru loqoda kutama Oromoon qabdu hunda keessaa loqoda warra Harargeen jaaladha. Akkatti jarri explain waa gootu hedduu takka jaaladha. Amma eegaatti fedhinnaa akkasii qabaatte yeroo muraasa keessa barsi. Fedhi uffata aadaa Harargee san fidimee suuraa reefu san deebisi. Ummata cinqii akkam wallahi miti yoon tun ati suuraa gama kaaniin gisee hojjaa soo na kaaftu anaa marxoo hidhatee mana keessa ciisu asiin fidde wallahi halkan anaa gama biraatiin bilbila keessaa hojjaa soo kan iskiriishoon nagooti miti yoon tun. Meetamma suuraan.
Garuu guyyaa kana sitti aareen akka fuula oli butee taamu sirrees akkamatti hin taane. Allahu akbar jettee jedhanii fi naartaati. Alhamdulillah wallahi. Ati naartaam. Gaafati aarte harree gaafa baasa. Anaaf dhiisi aarii anaaf dhiisi ani bakka keellee bakka kiyyallee ani naara. Nama garagaraa irra gara dhiyaachuuf ta'ani. Maasi ajaa'ibaanza. Laanan ajaa'ibni OBN irra kan dhahine jechumaati malee. Wallahi kichirra nafuudha anumaa affeeran idde. Miidiyaa boqqolloo irra teessee waan boqqolloo yoo haasa'u baate. Bakka TV maa ta'u keessattuu TV warri ittiin ilaalu fa'aa taanaan dhukkoon qabu bakka fedhe haa ta'u TV maa ta'u. Moo TV illee filadhuu TV. Ati qoy. Ishee gaafii kana deebisi dura gaafii lammataa dabar. TV akkam filadhu barbaadde? Allah mucaan eessaan nu gahe. Nama interview na godhullee filadhu. Lakki. Akka jawaarsaniif filadhu an TV kanatti TV kun. Namni barate. TV xixiqqaa wayii tokko irratti haisee tuma haasoo itti namni 50 silaa bu'aan qabu. Lagisee filattu akka Jawaar Mohaammed sanitti alamma yeroo baay'ee na affeeranii maal jedhanii. Lafaarsan akka kee kanatti wallaalaa jiru. Jaartii nama jabaati barate akkanuma kaatee miidiyaa ganda keessa ijoollee yuutuubii hundi baxxora yoo si affeeran qoshishum taata ta'u. Amma ijoolleen baay'ee yuutuubii irratti si affeera gaafii kasii qabdu an mataan na uwwira. Uf jajee yaa rabbi na dhiisi. Astagfirullah ani maal ta'e garuu ijoolleen maan teennaa jechuun bakka ijoolleen mahiitii fi minamina qaqqabdu gaafii deebii adda addaatiif kootu itanaan jedhan boonuu jalqabee bara asumarraa nama qabatu. Hayyee waan kanarratti dubaati jaartii nama jabaa kanaa taate gisee yuutuubii irratti namni darbuusi godheetti chachirra ta'anii miidiyaa irratti si affeeruu barbaada. Akkamitti achi Aljazeera gurguddaa irratti haasa'uu qabda. BBC afaan Oromoo jira kunoo waan ta'e. Akka isaa goonure? Ana sanarra dhiisi akkaan itti wanni si godhu anaan beeka. Hayileeti. Isa waan xiqqaaf guddaa kolfi na qabu kan astagfirullah. Aljazeera malee osoo jedhu ammoo tokkichi booda ammoo yeroo wayii booda ammoo tokkichi iyyuu na affeeruu dide. Piliis affeerraa jalqabaa sannaa deebisaa jedhee salphadhe. Osoo Aljazeera eegu kan mana affeere kunniin hundillee na dagate. Piliis rabbii jedhaa gaafsan osoo jechu akkas ta'eeti. Naa deebista. Gaafii sana mana gaafadha. Naam gara gaafii kee awwalaatu deebi'iti please. Maali mee yaa duraan dursee waan gaafii kana na gaafattee fi hedduu akka galatoome. Iccitiin suuraa kana akkuma ati argitu suuraa kana qofa osoo hin ta'in yeroo hedduu suuraa yeroo ka'u amala akkanatti qoqoo suuraa jijjiiree sitti maqo. Qoy habibi sabarka. Abraa iccitiin biraa akkanuma waan sanaa hime. Wait. It is not Suuraa biraa kuna hubata. Anshi suuraa akkanaa kana wanni ka'uuf laal suuraa kana namni gaafa argu jiruu irraa abdii horaa ta'ino. Waan fixate ammoo akkana laaltu mucayootan maal si fakkaatti fuula isii dura wanni guddaa wayii waan jiru fakkaata. Uf jajuu isii kan argita. Uf jajuu jechuun uf tuulummaa namaa olii osoo hin ta'in kalaas ofirra taa'anii siniin. Ufumattuu boonuu tokko laan jiraam. Ufumattuu boonuu tokko. Keessattuu dubartiin gaafa suuraa kaate teessoo irra teettee miila lamaan walirra keettee kana yaadduun kalaas. Full confidence. Dhumti confidence dubartii achi bira dhaabata. Naf fakkaata akka ilaalcha kiyyaatti suuraa si kaasnu itti namni naan jedhu ani. Yeroo nama duratti laaftuu ta'ee argameellee hin beeku argamullee yaadan qabu. Suuraa maal jedhee sitti ayyaa galaalasa. Su Ingiliffaan ibsee irra caala bareedaadha.
Am is Ingiliffaan Ingiliffaan mootii nurra qabata jira Ingiliffaan beekani. Dhiisi labsee. Jechuun akkamiin beektaa bifti. Gizee takka takka hawaasa kana hunda buqqiseetiin gara kiyyayyaamu osoo hin ta'in gis takka takka bira dheeyitee deemuun gaariidha. Yaadaanis bira dheeyitee gis takka takka deemuun waan jiraate. Bareeda. Akkamatu fi big body ahla wa sahlan. Mirqaana wallahi alhamdulillah kam naa bultame. Wallah alhamdulillah maal taana jetteeti akka gaariidha. Ahu gammachuu ta'e caalaa wani na gammachiisu hin jiru wannaati. Yaa hedduu takka gammadduudha. Bakka har'a maaliif akka gammadillee hin beeku garuu am happy alhamdulillah rabbil alamin. Gammadi nafsee gisee hundaa nasii jira rabbii gaditti. As nama nasii jira jedhu qabaachuun duniyaa kanarra gama tokkoon dhaabachuudha. Rabbii gaditti. Yaa dhaabbatte. Abdii horachuudha jireenyaaf. Wallahi. Andurillee jiruu jibbeen beeku takka bara siingilii turellee jiruu jibbee jiruu irraa maganfadheen beeku. Jiruu siingilummaa tiyyaanillee gammadduu ture ammallee akkasuma. Baay'isoo namni gaafa siingilii gammadaan turre gaafa relationshipii keessa seenillee gammadaan ta'u. Namni ufitti hin gammanne nama gammaduu hin danda'u. Kun dhugama wallahi dhugaa lafa jiru. Namni ufitti jiru ufitti adda ufii gammaduu hin dandeenye namatti dabalamee gammachuun hin jiru. Namni waa hunda dura of gammachiisuu danda'uudha qaba. Sammuu ofiitiin gammadu, waan rabbi kenneeniif gammadu. Anuma fakkeenyaaf waytan bareedee akkanatti uf dhidhiibu bara. Bareedee nama caaleetii miti. Bakka waan rabbi naa kenne accept godhe. Waan kee kan qamaa jijjiirtaa osoo rabbi naan jedhe waan takka funyaanuma fungaa kanallee jijjiiruun barbaadu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waan takka jijjiiruun hin barbaadu. Akka rabbi na uume akka rabbi itti naa kenne kan accept godhe rabbi caala wanti naa beeku tokko sila hin jirreef accept godhe waan rabbi naa kenne kana hunda. Galata galchuu malee. Hagana ifitti amanamummaa qabaachuun jiru addunyaa kanarraa wallahi badhaasa tokkorraa tokko badhaasarraa isa tokko. Hagana lubbuma ta'e tanatti ifitti amanamummaa qabaachuun. Ani maali beektaa wanni yeroo baay'ee akka koflee gammadee jiraadhuu fi ifiin jaalladhaa. Eenyummaa kiyyattiin amanaa ifiiniin boona jalqaba namaan boonu dura ifiiniin boona. Hagan si jaalladhu caalaa ifiin jaalladha waan ta'eef si jaallachuu dandeessi. Annamuma lafa tanarra jiru eenyuma isaa naman jibbuus hin qabu. Eenyuma namuma dalagaa godhatee na yala yaa'ee na arrabsu namuma na jibbu kana hunda eenyuma isaa naman jibbuu qabu lafa addunyaa tanarraa. Maaliif dura ifiin jaalladha waan ta'eef nama jaallachuu danda'a.